Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ergaa tokko waa'ee galiinsaa fi deebii irratti biyya galuu fi deebi'uu irratti waan nama mudate namoota isin fayyada jedhee waan yaaduuf warra akka kiyya fiigee galee maatii arguuf deebi'uu irratti isin hima jechuudha. Kuni tikkeetti Itoophiyaa ittiin deemee deebi'ee haa namni ilaaluuf kan qabadheef jechuudha isin fayyada. Tokkoffaa yoo asii deemtanii korojoo odaa yoo dhiyaattan korojoo odaa meesheejiidhaan na ergan tureyyuu warri WhatsApp irratti na ergan tureyyuu korojoo odaa sun garuu biyya irratti waraqaa yoo ta'in akka fudhannetti dirree xiyyaaraa Finfinnee jiru irratti eerpoortii Itoophiyaa irratti na rakkisaa turani. Hedduu hanga hin danda'amu korojoo odaan kun sirrii miti waraqaadhaan fiduu qabda. Kana sirra jiru kana miti kan barbaannu yoom akka seentee fi yoom akka deebi'uu qabdu dhumateef hin dhumanne hin beekamu jedhanii hedduu tokko na dhaabanii isa tokko. Inni lammataa immoo Itoophiyaa seentanii ji'a tokkoof deemaa ji'a lamaaf deemaanii guyyaa 13 qofa boqonnaa qaba. Guyyaa 13 qofaaf deemee deebi'ee jechuudha. Hanga feetaniif deema. Itoophiyaa yoo deemtanii keessattuu ijoolleen akka koo baadiyyaa galtanii yookiin Finfinneen ala galtanii gizeedhaan gara Finfinneetti deebi'aati. Marfee waraannachuu qabdan jira. Marfee kittibaatii waraannachuu qabdan. Xuqur Ambassaa ምናምን waraannatan jedhanii marfee waraannatan malee eerpoortii hin deemina isin deebisan jechuudha. Mana yaalaa Xuqur Ambassaa fi SS akka ta'an hin beeku namoota gaggaafadhaati Finfinnee keessatti bakkuma feetanii miti sanuu bakka qaba yaani Xuqur Ambassaa fi SS bakka lamanatti manii achi deemtanii kittibaatii waraannatan malee eerpoortiin Itoophiyaa gara Suudii isiniin ergu marfee waraannachuu qabdan dursitanii dhufuu qabdan keessattuu ijoolleen akka koo gara baadiyyaa gara naannawaatti dhalattanii deemtanii dursitanii anama yoo boraraan koo boru ganame yoo taatu galgalaan Finfinnee seenee Finfinnee bule ture kan Finfinnee dhufe bultii qofa ture garuu sun sirrii miti yeroodhaan dhuftanii marfee san kittibaatii san fudhachuu qabdan isin dabarsan kittibaatii san malee tikkeetti keessattuu gubata isin dabarsan marfee waraannachuu qabdanii korojoo odaa keessan harkatti qabachuu qabdanii akkuma koo kaatanii deemuu doon ta'e waraqata keessa sirriitti namoota beekan argisiiftanii namoota as turan ta'aniif qofa osoo hin taane namoota karaa deddeebi'aa jiran yoo asii achi deeman maal gaafatanii achi asii deebi'an maal gaafatanii waan namoonni karaa deddeebi'an namoota hagam dhiyootti biyya galanii dhufan waa gaggaafadha hedduu rakkisaadhaan hedduu rakkadhe waan taateef jechuudha. Inni biraammoo namoonni hedduun guyyaa 13 maal biyyi nagaa miti biyyi nagaa hojiidhaaf muddame saniif hin deebi'e alhamdulillah maatii kootillee naguman argee naguman waggaa 13 booda wal argine hedduu tokko gammadee alhamdulillah rabbii galanni haa ga'u rabbii gaditti immoo namoota na gargaaranii fi mootummaa Suudiillee galanni isaa ga'u haa galatoomu. Waraqaa kana hayyama nu baasuun osoo lubbuudhaan jiru ummaatu arguu daa'imatoo xiqqishuu dhiisee dhufe durba guddoo taatee arguu waan na gammachiise caalaa hin jiru wanni kamuu na gammachiisuu hin danda'u kana booda guyyaa san kan maatii koo nagaan argee fi waan hanga ammaa xaaree itti xaareellee waan hanga yaadu olitti waan hin argadheef hedduu tokko galeessa kanatti hedduu tokko itti gammadee waraqaa sirreeffatummaan naa godhaa birrii 12,13 baasaa waraqaa sirreeffatuun seera qabeessa taatee tanqasaqqasuu dandeettaa seera qabeessa taatee dalagachuu dandeettaa si fayyada. Nan beeka mallaqna guddaadha mallaqa baasuu hin dandeenye mindaa gadi qannastee kontiraataatti deebi'uu dandeettaa yookiin immoo mallaqa kee baastee maatii kee deemtee galtee seera qabeessa taatee biyya kanatti deemtee dalagachuu dandeettaa wanni seera qabeessa ga'u hin jiru waa hedduu ittiin dalagachuu dandeettaa. Dirqama mana arabaa qofaa miti kan dalaguu dandeettu yoo mana arabaa ta'ellee kabajaadha manni arabaa bakka irraa guddannee bakka irraa razzaqannee bakka ofirra tarree maatii keenya irra tarree biyya keenya ittiin kabachisiifne malee bakka itti salphannee miti. Isaaniifillee warra gaariifillee warra badaafillee rabbi isaanii haa kennu nuufillee rabbi fayyaa nu haa kennu umrii haa dheeressu. Kanaafuu itti fayyadamaa ergaa kiyya kana wallahi isin fayyada. Korojoo odaa keessan sirriitti nama argisiisa laalaa marfee waraannatan malee Itoophiyaa irratti marfee waraannatan malee achi as dhufuu hin dandeettanii kana itti fayyadamaadha. Carraa gaarii isin haa ta'u.